Sabseet hoggaa jennugaa akkuma beektan afaan oromootiin qitaa jennaan qita tuutaa jechuudha. Sabseetiin qita tuutaa jechuudha. Qita tuutaa hoggaa jennu tuutarraa cite jechuudha. Karraa murame karraa kutame jechuudha afaan keenyanii. Fakkeenyaaf amma citaa jennee jira fakkeenyaaf citaa kan manaan ijaaranutu jira jechuudha. Akka aadaa oromootti mana citaa jennee kan waamnu. Sunis mana citaa hoggaa jennu mana sanii cite osoo hin ta'in mana citaa irraa tolfame jechuudha. Walhubannee mana citaa wanta ciccitamu jira karraa muramu haamamu jechuudha lafaayi margaa inni margee dhedheeratu jechuudha irraa haamama jechuudha yeroo haamamu san haamame san maal jennaani kaccite jechuudha karraa citame jechuudha karaa citatti lakkaa'ama kaccitame karraa kutame jechuudha karaa biraatiin kanaaf kana ni beektan namni citaa beeku citaa hoggaa jennu kunis akkuma san seetii kun sabseetiin kun citaa tuutaa hoggaa jennu kaccita tuutarraa kaccite jechuudha. Ka tuutarraa cite jechuudha karraa murame jechuudha karaa biraatiin. Walhubannes jeen abdadda. Definitionin isaa 1.1 keessatti maal jedhaa? A set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. Akkam jedhee seetiin kun seetiin tokko jedhe said to be subset of B dha hoggaa jennu jedhe. Yoo maal ta'e akkasa jiruu dandeenya if subset of B gaafa jennu if every element of A elementiin A keessa jiru san jechuudha is also element of elementii B keessa gaafa jiraate qofaa jechuudha. Wal hubannee akka waliin hin gubanne barattoota wal hubachuu qabna. Waliin akka hin gubanne maatimaatikaalii hoggaa barreessinu is donated as akka kanatti barreeffama jechuudha. Mallattoon sabseetidhaa kana mallattoo citaa tuutaa jechuudha. Ka tuutarraa cite jechuudha karaa biraatiin. Wal hubannee if set A is not a subset of set B inni A'n kun ka seetiin A'dhaa kana gaafa citaa isa kanaa ta'uu baate ka isa kanarraa murame ta'uu baate maaliin bakka buufne jaa then it donated kanaan bakka buufna maal A'n kun not citaa kanaatii miti jechuudha. Citaa kanaatii miti yookaan not subset of set B kanaatii miti jechuudha. Wal hubanne jedhee yaada. Example 3 maal jedhaa? Let A A'n kun seetii A'dhaa jechuudha. 1 2 3 jedhee kaa'e. Okay. Then 1 2 3 is subset of A dha jedhe. Maaliif akkas jedhee? Fakkeenyaaf amma 1 2 3 kun as keessa ni jira. Saniifuu hanga kana murame jechuudha. Hanga kun irraa murame jechuudha. Hanga kun irraa murame jechuudha. Wal hubannee hanga kun irraa murame jechuudha dandeenya. Saniifuu citaa isa kanarraa cite jechuudha hanga kun lan. Saniifi lakkoofsa akka lamaan kun ha'ee kanarraa cite jechuu ni dandeenya jechuudha. Wal hubannee okay wal hubannee jeeyyaadha. Wal hubannee jeena. Akkana jechuun bifa kanaan qabachuu qabdan barattoota. Karraa murame jechuudha. Karraa citee karraa kutame jechuudha. Kana bifa sanii yoo qabattan gaarii ta'a. Similarly akkuma wal fakkaatu other subset of set A. R kana fakkaata jechuudha. Takkittii tanas yoo takkittii tanarraa murrees cita isaati jechuu ni dandeenya. Lamaas yoo irraa murre cita isaati jechuu ni dandeenya. Sadii tanas yoo qabatte irraa murre cita isaati jechuu ni dandeenya. Kun akkuma agartan akkasumatti akka lamaas gisee irraa murre cita isaati jechuu dandeenya. Okay. Lamaa fi sadiis gaafa irraa murre cita isaati jechuu dandeenya. Asirraa gaafa murre jechuudha. Asirraa gaafa qonne lamaa fi sadiis gaafa qonne akkasumatti cita isaati jechuu dandeenya. Takkaa fi sadiis cita isaati jechuu dandeenya. Yoo sadii isaan kanarraa qonne jechuudha akkuma asirra agartan. Akkuma asirra agartan takkaa fi sadii gaafa irraa qonnus cita isaati jechuu dandeenya. Haa asirraa cita jechuu dandeenya jechuudha. Okay. Akkasumatti guutuu isaa kana guutuu jechuudha irraa murrees cita isaati jechuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Akkasumatti illee zeeroon jechuudha cita imbitii jechuudha. Null set kan yookaan void kan inni kun imbitii set yookaan zeeroo qabu kun jechuudha. Zeeroo hoggaa jennu zeeroon as keessa jiraatti osoo hin ta'in tuuta duwwaa hoggaa jennu kana jechuudha. Duwwaa tuuta duwwaan kunis cita isaati jechuu dandeenya jechuudha. Duwwaadha waan ta'eef tuuta duwwaa kanallee imbitii set yookaan null yookaan void set kennuun kana null yookaan void imbitii set kennuun kanaan cita isa kanaatiin kan dandeenya jechuudha.
Kanaafuu asumarraa wanni isin qabattan voidii yookaan null seetiin kun citaa nama hundaati citaa seetii fedhee duwwaan kun citaa seetii fedheeti jechuudha. Citaa seetii tuuta fedheeti jechuudha. Wal hubanne jee yaada. Kana gaannooti yoggaa jedhu kunoo asitti akkuma agartan Roman number 1 irra marjaa any set is a subset of itself. Seetiin fedheewu yaa citaa mataa isaatiin ta'a. Fakkeenyaaf amma takka lama sadii een kun cita mataa isaa ta'uu ni danda'a. Sababa san ta'eef kunoo takka lama sadiin kun cita isa kanaa taati. Any set is a subset of itself. Kunoo akkuma agartan ta'an amma dubbachuudhaaf haasaa yaalaa turre jechuudha. Asuma irratti kunoo empty set jira. Empty set is a subset of every set. Wanni akkana kanaa kun barattoota it is very important point please barattoota sirrii jabeeffadhaa maal empty set kan jedhu kun amma yeroo hundi jechuudha komanii waan ta'e waan komanti every kan jedhu kana always waan jedhu kana keessattuu qixa sirrii ta'een qabachuudhaaf yaalaa please barattoota. Empty set is a subset of every set. Kaseetii fedhee tokko jennu kana jechuudha. Tuutni duwwaan yookaan tuutni void yookaan null empty set kan nuun tuuta fedheeti tuuta fedheeti jechuudha. Citaa irraa citame tuuta fedhe irraa citame ta'uu ni danda'a jechuudha. Citaa abbaa fedhee ta'uu danda'a jechuudha. Citaa seetii fedhee citaa tuuta fedhee wal hubannee yaada. In Roman number 3 irra maal jedha if a set A is finite with any element jedha. Een kun yoo tuuta dhaabbataa ta'e jechuudha. Tuuta dhaabbataa inni jedhamu tokko elementii inni qabu tokko ta'e then the number of subsetiin isaa lakkoofsi cita isaa jechuudha. Maal jee bakka buufama 2 raised to n jechuudha. 2 the power of n jechuudha karaa biraatiin. Kunis waan inni jedhameef nniin tun elementii isaa yoo taate lama gubbatti elementii gubbaa goote jechuudha. San guututti cita isaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma kun amma takka lama sadii isa kana jechuun 2 the raised to 2 dha jechuudha karaa biraatiin. Raised to 3 2 raised to 3 2 raised to 3 wal hubannee 2 raised to 3 2 the power of 3 jechuudha. Takka lama sadii qaba waan ta'eef akkasi 2 the power of 3 jechuun 8 ta'a jechuudha baay'isanii 2 times 2 jechuudha. Okay, kanaafuu 8 ta'uu qaba kun takka lama sadii afur shan jaha torba 8 jechuudha. Nootanaa irra deebinee lakkoofnu takka tuuta duwwaa kana takka tuutni duwwaan gaa cita isa hundaati waan ta'eef cita seetii hundaati waan ta'eef seetii fedheeti waan ta'eef takka lama sadii afur shan jaha torba 8 jechuudha. Takka lama sadii 2 raised to 3 jechuudha. Yookaan 2 the power of 3 jechuun 8 ta'a. Saniif kun bifa kanaan akka kaa'ame jechuudha. Short wayin kana karaa kanaan gabaabaadha jechuudha. Okay, proper subset jechuudha. Please do it properly yookaan isin jedhan don't miss it. Do it properly jechuun qixa sirrii ta'e jechuudha. Qixa tuutaa jennee amma qixa tuuta sirriiti jee ammas. Qixa tuuta sirrii wal hubannee reefa qixa tuutaa jenne. Kun ammoo proper subset yookaan jennu qixa tuuta sirrii jechuudha. Ka'isa sirrii. Kanaafuu the power of n minus the power of n san booda minus 1 jechuudha. Kana jechuun isaa mataa isaatiin keessaa ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti yoo ol deebinee ilaallu ta'e takka lama sadii inni kun elementii isa kana takkittiin tun isa qixa isa kanaa jechuu dandeenya. Qixa isa kanaa jechuu dandeenya. Lamaan kunis qixa isa kanaa jechuu dandeenya akka asirra barreeffame jechuudha. Ka isa kanarraa qixa jechuu dandeenya. Sadiis gaafa ta'e qixa isa kanarraa jechuu dandeenya. Okay, takka lamaas gizee ta'e qixa isa kanaa jechuu dandeenya. Qixa isa maaliiti isa sirriidha. Isa sirriidha. Lamaas sadiis gaafa ta'e qixa tuuta isa sirriidha. Isa sirriidha. Garuu guutuma kana jechuudha. Takka lama sadiin kana guutuu inni jiru kun qixa tuuta sirriitii miti. Isuma kanaatu guutuu qixa isa kanaati. What does it mean? Maal jechuudha?
a little bit confused guys, a little bit tricky also. Confuse nama gooti jechuudha. Hanga tokko kompleksii maaliif yoo ta'an inni kun guutuun isa kana citaa isa mataa isaati yookaan jennu unclear isn't it? Biliirii qabdi jechuudha. Maaliif yoo ta'an inni guutuun kun citaa isa kanaati jechuudha. Citaa isa kanaati yoo jenne citaa isa sirrii kanaati jechuudha. Yoo citaa jenne homaati miti. Citaa isa sirriiti jechuudhatti garuu so shame I guess akkanatti fakkaatutti fakkeenyaaf amma muka tokko muka murtee jechuudha. Muka san murtee muka san yoo bakka lamatti adda murtee jechuudha. Karra guddaa irraa xiqqeessitee gam tokko murtee kan murtee san kan isa kanarraa murame jettee ibsuu dandeessa. Garuu mukuma guddaa osoo muriin jechuudha. Mukni kun kan isa kanarraa citee mukuma qabattee harka qabattee guddaa san isa kanarraa qacitee jechuun isa kanarraa citee jechuun ni danda'ama. Maal yaaddan isin mee barattoota yaada keessan hin beeku waayee mee think about it guys. Yaadame isa properly hate jechuudha. Proper isa sirrii citani ta'a cita isa sirriin ta'u jechuudha. Saniitu irraa hir'ate isa kajatti proper subset kajatti. No akka agartan walqixa ta'uu hin qaban jechuudha. A and equal to B jechuudha. Maal jechuun A subset of proper subset of B and A and equal to B jechuudha. Then A is called proper subset of B jechuudha. Gartee maal jenne asitti kun amma inni kun mataan isaa kun citaa isa kanaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Citaa lakkoofsa citaa akka lama sadii akkanaa yoo fakkeenyaaf baan jiraate baan san citaa isa kanaa properly jechuudha. Proper subset san ta'uu hin danda'u jechuudha. Proper subset garuu set irratti ni danda'a. Subset irratti ni danda'a. Proper subset irratti citaa isa sirrii ta'e jechuudha hin jechuudha. Walubanni jeeyyaata. No kuniif walqixa ta'uu hin qaban jechuudha. Walqixa ta'uu hin qaban jechuudha. A is equal to B. B fi A walqixa ta'uu hin qaban jechuudha. Then A is called proper subset of B. Ganaa saniifu A kun citaa tuuta sirrii baati jechuu dandeenya jedhe. And it can be written as akkana barreeffamu qaba. A proper subset of B. Jala sararaan qabu laa kuni subset fi proper subset mallattoo isaanii adda adda jechuudha. Jalatti sararaan qabu jechuudha. Karaa biraatiin mallattoo tan akkana yaa qabaddaadha. Fakkeenyaaf amma 3 is less than 4 jechuun ni dandeessa. Garuu 3 is less than or equal to 3 jechuu gartani. Amma kun isa sirriiti. Kan amma kun amma kana gaafa ta'e dhugaa baantan. Kanarratti less than akka jiru kanatti fudhadha. Kana jechuun kana hoggaa ta'e seet irratti akka seetitti kana fudhadha. Kun kana mallattoon isaa less than or equal to yookaan greater than or equal to jiru kana fudhadha. Yookaan less than yookaan greater than jiru akka proper subset fudhadha. Walubanne barattoota walubanne jeeyyaata. Niin abda dallee. Akkasii fudhadha less than or equal to no sarara khayalaa hin qabne kun khayalaa qaba kun fakkeenyaaf amma A less than or equal to B jettanii fudhachuu dandeessan. Garuu akkasii miti akka isinii galuuf barattoota bifa sanii fudhachuu dandeessan mallattoon completely adda adda. There are very different guys. Garuu akka isiniif waliif fakkaatee walitti dhaleessitanii isiniif naannoo keessanii yookaan waan isin beektan wajjin walitti firoomsuuf malee isaan adda adda mallattoon isaanii saniif akka keessan hubattaniin isiniif hawwa jechuudha. Given kanname kana 2 SATA keessatti jechuudha. 5 7 jee kanname baa keessatti ammoo 2 5 7 8 jee kanname. Kanaafuu n kun proper subset n proper subset of isa kanaati jechuudha. Walubanne maaliif akkasittan jechuu dandeessan 2 5 7 saniifuu as keessatti ilaala 2 5 7 8 damee asitti saniifuu inni kun proper subset citatuuta sirrii aan kun citatuuta sirrii baati citatuuta sirrii tuuta baati jechuudha. Set A is proper subset of set B. That is hoggaa barreessinu kana je A less than
A proper subset of B dha jechuudha. Gartee leezaanii afaan baree beektaa? Saniif leezaan jedha hoggaa subset illee agaree. I'm so sorry guys. Pardon me. Okay, dhiifama isin gaafachaa. A subset proper subset of B dha jechuudha. Kanaafuu little bit confused dha. Little bit tricky though. Kanaafuu waliin meequu qabdan jechuudha. Since A eenyuumii jechuudha. N citatoota baati. Akkasumatti illee baan no A and equal to baadha jechuudha. A fi baan wal qixa ta'uu qabani. Not all that. Kana barreeffadhu nooti maal jedhee baan garuu not proper subset of set A jechuudha. Oppositii walii hin taane jechuudha. Kanaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif jettanii yoo jettan saddeetis keessa raqa. Saddeetis keessa hin jirtumi. Saniifuu inni kun isa kanarraa citee isa sirrii kasirraa citee jechuun hin danda'amu. Maaliif saddeet qaba kun? Kudhan keessa saddeet ni qabaa hin qabu. Saniifuu kanaatutu kana cita isa kanaati jechuun dandeessa malee kanaa cita isa kanaati jechuun dandeessu. Kanaafuu not proper subset of B not proper subset of A. A proper subset of B is right but not A. B is proper subset of A jechuudha. Kana wal hubanne jechuudha. For any set nooti kana filis. For any set fadheefu A is not proper subset of itself. Maal jedhee not proper subset of itself. Mataa isaatiif cita isa sirrii ta'uu hin danda'u. Haree butiin akka isin dura waliin dhoyin kaasii kanaan any set is subset of itself. Seetiin fadheefu cita mataa isaatiin. Garuu asitti maal jedhee any set is not proper subset of itself jedha. Mataa isaatiif cita isa sirrii ta'uu hin danda'u. Haree buntanaa cita yeeme kun cita isa sirrii ta'uu hin danda'u. Kanaan saniif kan akka wal duraa isaniin dhoyne jechuudha barattoota. The number of proper subset of set A is kana jechuudha. 2 raised to n. Sanboota minus 1 jechuudha. Minus 1 tun lafa gabbuuteeti. Paawarii miti jechuudha. 2 raised to n minus 1 eegas buutee jechuudha. Tun power of 2 the power of n minus 1 miti beekadhaadha. Power minus 1 tun power irra hin jirtu jechuudha. Wal hubanni jee nabdadda mataa isaa san keessaa hir'isan. Itself is an irraa hir'isan jechuudha. Kan isa wal fakkaatu san jechuudha. Cita isa sirrii waan hin taaneef mataan isaa mataa isaa sirrii waan hin ta'iniif jechuudha. Cita sirriitii baannaa jedhadhu. Saniif san irraa hir'isanii. Empty set is proper subset of any other set. Kanaas sirrii qabadhaa barattoota. Any waan jedhu always the most of the time always one sirrii qabadhaadha. It is very common guys. Empty set is empty setiin duwwaan jechuudha. Proper subset of any other set dha. Proper kita isa sirrii setii fadheete jechuudha. Kabir setii fadhee kabiraa tii jechuudha. Wal hubannee. Okay. No, exercise 1.2. Maal jedha? Identify equal and equivalent set or neither jedha. Takka equalii dha, takka equivalentii dha, takka immoo isaan lameenii miti jaara adda baasaa jedha. Amma takka 2 3 4 5 kun amma kun elementii meeqa qaba? 3 qaba. Akka equivalentii keessa biranne gaa equivalentiin maal jenne? Video taan irratti jechuudha. Equivalent jechuun maal jenne? Wanni isaanii lakkoofsa elementii isaanii wal qixa ta'e. Wal fakkaachisaa irraa dantaan qabu. Elementii isaanii wal qixa ta'uu qofa irraa dantaa qaba. Eenyu equivalentiin? Equal jechuun ammoo elementiin isa wal qixaas ta'uu qaba. Wal fakkaachus qaballee. Wal qixa ta'uu qaba. Baay'inni elementoota wal qixa ta'uu qaba. Wal fakkaachuu qabanillee. Kun seera equality. Equivalent irratti wal qixa ta'uu qaba. Elementii wal qixa ta'uu qaba. Kun amma neezer jennaan isaan lameeniitu hin ta'u jechuudha. Amma kootaa gara B'dha. Okay. P S M jira. P'dha jechuudha. P'dha. Q S M jira. Q'dha ammoo seetiin Q'dha jechuudha. 6 9 12 jira. Takka 2 3. Okay. Kanaa ta'u takka 2 3. Kunis elementii 3 qaba. Kunis 3 qaba. Kanaafuu equivalent jechuudha hin dandeenye. Garuu not equal. Equal jechuun hin dandeenye. Equaliin lakkoofsi elementoonni isaanii wal qixa ta'uu qabani walis fakkaachuu qaban.
Okay. Gaafa asirra dheenyu jechuudha. Een tuudha qaba. Okay. B'n ammoo x is element of x is element of natural number ta'ee jira. X is even prime number. Asitti even prime number haa ta'e barattoota. Prime number jechuun lakkoofsa takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu. Takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu haftee malee jechuudha. Akkasii saniin prime number jennaan. Prime numberiin guutuun isaa oodii ta'ee garuu lama achi keessa lama qofaatu isa keessaa maal jechuudha. Lama qofaatu isa keessaa ibinidha jechuudha. Saniifuu maal jechuudha inni qixaas ta'uu wanni equaalis ta'uu danda'a. Equaalis ta'uu danda'a. Equivalentis ta'uu danda'a. Kanarratti by the way osoo dubbannu jechuudha. Every equal set is equivalent set jechuun hin teessan. Barreeffadhaa nooti. Every equal set is equivalent set. But not every equivalent set is equal set. Walii galee maalin jee every equal set is equivalent set. Every equal set. Garuu not every equivalent set is equal set. Nooti barreeffatan jiin abdadha. Nooti barreeffadhaa. It is very important topic. Please barattoota. Okay, kanarratti yeroo waan balleessu nutti fakkaatu. Kanaafuu isin barattoota Afrikaan fast learner waan ta'eef kana deebisuun isiniif salphaadha. Saniifuu yoo toppikii itti aanutti dabarree irra naaf gaariidha natti fakkaata. Also isiniifis gaariidha. Maaliif jenna dafnee kafal godhuu qabna. Karaa yuunitti tuudha. Dafnee tarkaanfachuu qabna jechuudha. Amma haalli barsiisuutis kana booda jechuudha. Kana oogu waan ta'eef saniifuu kafal godhuu qabna jechuudha dafnee. Duratti osoo barsiisoo isinitti hin dhaqqabin dura eegtanii Afrikaan barattoota Afrikaan fast learner waan taataniif duratti beekuu qabdan jechuudha. Barsiisota keessan ka dareetis ka dhuunfaan qabdanillee duratti beekuu qabdan jechuudha. As revisionitti isin fayyada jechuudha. Barsiisota kaan hoggaa barsiisotaa fi dabalata barsiisota keessanii wajjin kana viidiyoo ilaaltanii egaa viidiyoo ilaaltan booda isin qofa keessanitti qo'achuudhaaf isiniif salphaadha jechuudha. Video ilaaltanii eegas booda qofa keessanitti qo'achuudhaaf isiniif salphaadha. Video osoo ilaalaa wajjin qo'attanis it is your choice. Filannoo keessanii jechuudha. Kunis determine whether following statement is true or false. No kana AB'n kun B C A not proper subset of isa kanaati inni kun. Kanaafuu false jechuudha. Maaliif false ta'e? AB as keessoo A fi B ni jira jechuudha. B fi A ni jira. Saniifuu proper subset of kanaati jechuudha. Seetiin kun kanaati bakka kana wal fakkaatu kun A dha. Kunis subset of X is the vowel in English alphabet. Keessaa ta'e isa kana keessaa jechuudha. Cita isa kanaati. Cita isa saniiti. Cita dubbachiiftuu Ingiliffaati. Eenyu AN waliif gallaame cita isa saniiti. Cita isa saniiti sirriidha. Ni dandeessaniitis tiroo. Kunoo asitti waan Eedha asitti A B C dha jira. Kun isa kana jechuun dandeessan. It is true and true ettaniiti ibsa dandeessan jechuudha. Kanaafuu proper subset isa kana cita isa sirrii tuttuuta kana jechuudha inni kun. Kunis express relationship the following using isa kana fayyadamtanii ibsuu qabdan jaa kana yeroo waan itti gunnu miti jechuudha. Yoo kasinitti ulfaatee gaafachuu dandeessan jechuudha. Gaafii isinitti ulfaattee gaafachuu mirga keessan jechuudha. I will be here for you guys. Operation on set. Seti operation godhu. Operation hoggaa jennu literally jechuun hiikkaasa sirriidha. Operaasyoonni namni beekne ni jira jee yaadu. Baqaqsanii yaalii baqaqsanii yaaluudhaaf fakkeenyaaf dubartoota yeroo dahumsaa jechuudha. Yaalii baqaqsanii yaaluutiin warroonni tahan jiru. Akkasuma dubartoota qofa osoo hin ta'in bineensota illee akkasumatti illee bineensota akkasitti yaalii baqaqsanii yaaluutiin dahumsi isaanii gaggeeffamu ni jira.
akkasumatti da'uu fi da'umsaa alattis akkasumatti fayyaaf illee gaafa waa'ee intarnaaliin keessi ka'ee miidhamu baqaqsanii yaaluun nama hundaaf jechuudha. Yeroo hedduu komanii haa jechuun fakkeenyaaf amma opereeshinii gaafa gaggeeffamu pireessoonni jechuudha. Yeroo hedduu namoonni tokko eega wal fuudhee jechuudha. Eega bultii tolfatee boodadha jechuudha. Wal irraa ilmaan horachuun waan hin hafne eega ilmaan irraa horachuun hin hafin ta'e baqaqsanii yaaluun irra moorri jechuudha. Hedduminaan dubartoota warra ulfaaniitti da'umsaaf godhamuuf jechuudha. Warroonni dhibee adda addaa qaban jechuudha. Intarnaalii keessi isaanii gaafa qaamolee isaanii jechuudha. Qaamolee akka amarrii maalis ta'uu danda'a, garaachas ta'uu danda'a, halees ta'uu danda'a, any in that part of them opereeshinii godhamaa jechuudha. Operaasyoon jechuudha. Kunis akkasuma maatii keessatti fakkeenyaaf amma qoyyiboota afran jira. Algebraa walitti maal gootu opereeshoon gooti. Opereeshoon godhanii walitti dhoostee hodhiti. Fix gooti. Baqaqsitee yaalti jechuudha. Baqaqsitee yaalti. Wanta baqaqee walitti deebistee kan baqaqeen addaan baqeessitee jechuudha. Eenyu opereeshinii hoggaa gooti. Eenyu qoyyiboota afran ida'uu hir'isuu yeroo baay'isuu kennuun. Akkasumatti seetiinis mataa isa qabaa jechuudha. Eenyu fa'aa haadha jechuu dandeessan. Eenyu fa'aa akka ta'e yeroo tokkoon kan laallu ta'a. Don't worry. Hin rakkatina. Definition 1.1 maal jedha? Universal set. Universal set usually denoted by you. Dhaan bakka bu'a yeroo hedduu akkuma beekamu maali? U bakka bu'a is a set which has element of all the related sets without any repetition of element. Universal set jechuun yuunivarsiitii ni beektan gaa. Yuunivarsiitii ni beektan gaa. Yuunivarsiitiin maali? Elementii keessaa qabdi. Kaseetii fedhee. Maaliin alatti? Irra deddeebi'uudhaan alatti. Elementoonni san irra deddeebi'uudhaan alatti jechuudha. Takka jee takka hin jiru. Lama jee lama hin jiru. Takka lama sadii afur shan ja'a. Yoo jee eeuma ja'a. Jee irra deddeebiin fedhu. Kun seera seetii keessatti baratanii turtan. Isa wanni amaloota seetii of purpose the property of seetii keessatti baratanii turtan jechuudha. Isa viidiyoo jalqabaa jechuudha. Paartii waan irratti aygas achirratti ifa ta'een ibsine turre jechuudha. Viidiyoo darbeen achirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Warroonni isaanii nagariin waa'ee amaloota seetiidha jechuudha. Seetiin irra deddeebi'uun fedhu. Ordarii daasinti maatarii hin qabu. Ordarii jijjiiraa oltus dhimma ittiin qabu. Garuu irra deddeebi'aan fedhu. Akkasumatti illee ifa ta'uu qaba. Kan nama biratti shakkii hin qabne. Waan akkasii kayyoo seera tokkoon ilaallee turre jechuudha. Toppikii isa jalqaba kaasuudhaaf yaalli boqonnaa start of this unit. Opereeshonni isa kana kan opereeshin godhu jechuudha. Eenyu fa'aadha? Akka unioniidha, intersectioniidha, complementii fa'a are discussed below akka arsii gaditti jechuudha kan discuss goonu jechuudha. Okay. Activity maaliif jaampii gubbaa gootaa jettan yoo kana gaafatan ta'e activity eeguu hubattanii booda hamma tokko hojjennee irraa yoo akka barbaachisaa ta'u ta'e hundaas hojjechuu amma asiin amma kallattumaan isinii hojjedhu ta'e isin maal taatan jechuudha. Homaa takka waan fayyadaa isin hin qabu maaliif yoo jettan isinis tiraay godhuu qabdan. Maal godhuu qabdan? Yaaluu qabdan jechuudha. Because practice makes perfect akkuma jedhan tiraay godhuu qabdan jechuudha. Yaaluu qabdan jechuudha. Viidiyoo poos gootanii yeroo gaafii hojjechuudhaaf yaaluu jechuudha. Viidiyoo dhaabdanii sanboota teessanii hojjettan booda jechuudha. Sanboota viidiyoo bantanii ilaaluu qabdan jechuudha. Gaa'ii qormaata isinii wajjin hojjedhu waan ta'eef akkuma maksii fardi ni keessa malee hin waraanu akkuma jedhan isiniif ibsuudhaaf yaalla malee qormaata isinii wajjin hin deebisnu jechuudha. Saniifuu isiniitu bifa sanitti if meek godhuu qabdanii if qopheessuu qabdan jechuudha. Prepare ta'uu qabdan barattoota. Okay. Saniifuu maaliif bira qottan jettanii akka hin moofannee jechuudha. Okay. Let us move on. Definition 1.7. The union of two sets A and B. Asirratti by the way activity fi exercises gaafii hundinuu hojjedhaa kan jettan ta'e yaada akkasii kan qabaatan ta'e jechuudha.
Gaafii illee jirtu hunda pik godhee jechuudha kan isaa fuudhee kan isinii hojjedhu ta'a jechuudha. Isa viidiyoo only make goone jechuudha. Equationii qofa hojjennu haa ta'u ta'a jechuudha. Yoo kan isinitti ulfaatu ta'e. Yookaan ammoo kan bifuma kanaan itti fufnu ta'a. Saniifuu yaada keessan barbaanne jechuudha. Yaada keessaniin murteessadha waan ta'eef. Yaadni keessan nu jajjabeessa waan ta'eef yaada keessan isinirraa barbaanne jechuudha. Bifa kamii deciisioniin isin meeqootan maali jechuun murteen keessan qajeelu kan harka guddaa godhee filannu ta'a jechuudha fuulduraaf. Definitionii 1.7 maal jedhaa? Union of two set A and B which is donated by A union B. Kun hoggaa A union B jechuun union jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Union jechuudha tokkoomsuu jechuudha. Maal jettanii fudhattan karaa gabaabaa walitti ida'uu yaabaroodha. Karaa gabaabaadhaan ni beekaadha. Union hoggaa jennu walitti tokkoomsuu tokkummaa jechuudha. Tokkummaa akkuma jedhee yaa caaluun tokkummaa akkuma jedhee yaa ilmaan Oromoo tokkummaa akkuma jedhanii turan jechuudha. Artistoonni keenya nuu goobana afaan akkuma akkas jedhanii sirbaa turan jechuudha. Saniifuu tokkoomsuu jechuudha tokko godhu. Walitti fiduu jechuudha karaa biraatiin. Walitti fiddee walitti qabuu jechuudha. Walitti ida'uu jechuudha karaa biraatiin. Is a set of all elements that are either in set A or in set B or in both set. In both set we write mathematically as akkasii kana barreessina jedhe. A union B. A semicolon jechuudha. A colon X element of jechuudha or belongs to jechuudha karaa biraatiin. X element of A or X is element of B jechuudha. X is elementii isa kanaatis ta'uu danda'a elementii B ta'uu danda'a jechuudha. Definition 1.8 intersection of two set A and B donated by A intersection B is on intersection ida. Intersection jechuudha. Inter jechuun keessa jechuudha. Sectionii yookaan jennu inter jechuudha keessa seenu jechuudha. Entertainment jedhama fakkeenyaaf. Keessa seetee kaa ittiin gammaddu yookaan ittiin bohaartu jechuudha. Intersection yookaan section jechuun muraa wayii yookaan kutaa wayii hanga tokko jechuudha. Saniifuu intersection yookaan sectionii hanga tokko yoo keessaa qaba yaada jiru keessa qaba. Sectionii hanga tokko yoo keessaa qaba yaada jiru if keessaa qaba jechuudha. Intersection jechuudha. Okay, is a set of all elements of set are in set A and in set B. We write mathematically can A intersection B kana jechuudha. X element of A and X is element of B jechuudha. Garaagarummaa qaba kun X is or B jechuudha. Kana inni guyyoo qabaachuu baatee fakkeenyaaf to'atu duwwaa ta'e walitti ida'uu ni dandeenya yaada jiru of keessaa qaba. Kana garuu immoo must be gosa tokko qabaachuu qaban jechuudha. Intersection isaanii. Kanaas maal jechuu fayyadee hajuu yoo konfis qadalan taate bifa adda ta'een jechuudha. Fakkeenya anda baallee jechuudha kan yeroo dhuftu ittiin fufnu ta'a jechuudha asirraa. Until then have a wonderful time. Thank you so much. Guddaa galatoomaa nagaan nu turaa. Yoo